مالكا نمافي مقالة go ahead كبجمتوتا daawwattoota kiyya kun mana damiinaati hundi keessanuu akkuma beektanitti mata dureelee adda addaa qabachuudhaan gorsa adda addaa qabachuudhaan arraas waan haaraan isin dhufeetiin jira wanni haareen tuni maali waa sadeen isinitti hima namni hogguu dalagaa eegalu tokko maal jaa maallaqa hin qabu nama nagargaaru hin qabu magaalaa hin qabu jaa waa sadeen tanan irraan irraanfatina sadeentu yoo lukkitti isinii galte jireenya keessan ni jijjiirama akkami jijjiirama karami jijjiirama hamma dhumaa yoo nu caqastan waan ajaa'ibaa dalaydan TikTok الرئيس يوتيوب الرئيس مالك أركتشو إيجلتني من دمينا رفتني قلمويتني ورين قلماي أماس الرديبيا قلما قرمة دوريت هنياتين ديبيا نمني يوجوه جت توكو يو مالك كبات تسينجا يو نما سيجر قارو كبات في مجالك كبات سدين خنا نيدا ليديجا فعلان تناتي سموني جرتي من قدون رمو مال جتي يو جنمني خبر يدي قل خيني بريدا جا خوان سدين خنا كبنيس ملكاوني دندها أما وعلمان تنال سنتهم ديما ترجعيتي يو خوش مرن خيني قاعد دلقا جريني في الراجل جيرة هو جانين أني مالك أنكبو فيرنا جرجارون كبو مقالات متين جرجرة نجا وإني أكن جانين دليدو نمني مالك عوج نما عوج يو خو مقالة وج لا تنجرت وإني سدين تنجرو مرتيسي تدابيها نمني أدوه ما انكبني لفاخة إيه ملتك أباته بكت ديم وفي خرت ديم وبيخي يو خصوص صهوتاته واسدين خنا في دوني دندا wanni sadeen tungaru eesaa dhufti kasadeen tanan qabne hoo jireenya farraa jijjiiruu hin danda'u qaceelloon na dhagaa irra hedduun namaa wanni namaan galiin bakka sanitti maallaqa qabaachuu dhabaa fi nama qabaachuu dhabaa fi magaalaa qabaachuu dhabaa me kasi godhu namni sanii wajji dhalate ni jira tanaafuu meeqa keessaniitu maallaqa odoo qabdanii dalagattiin seeniin ka maallaqa dhabaaf dalagattiin seeniin hoo meeqa ka nama dhabaaf hojii dhabe hoo meeqa arkitanii ka magaalaa dhabaaf waan gurguratu odoo harka qabuu dhabe hoo meeqa arra formaata dhugaatiin isinii himaa dhagaya dura hogguuniif lafaa kaatu yoo barnootaas haa ta'u dalagaas haa ta'u maaliifiin waan kana dalaguu deemaa jecha maaliif juu kana naa qabadha wanni jireenya ilma namaa jijjiiraasan maaliifiin hirriibaa kaa maaliifiin nyaata nyaadha maaliifiin mana barnootaa dhaqe gaafa deebisaa maaliif jettu tun isiniif galte jireenya keessan hunda jijjiiruu ni dandeessan bakka tana garaagarummaan nama gartee milkaa'ee fi nama dadhabaa jidduu jirtu maaliifiin barnoota kana baradhee eebbifamaa hogguun eebbifame maaliin tahaa maaliifitti aansitee maaliin tahaa yoo maal akka taatu kasitti hin mul'anne taate nagayuma lafaa kaatee mana barnootaa dhayitee eebbifamtee deebitu taate eega eebbifamtee fixxee booda mataan si wareera akkamittiin dalaga ani maallaqa hin qabu ani firan qabu ani magaalaan qabu jetta dura maaliif baratta arreef gaafadhaa isin hundinuu kataa'u jiru bakka teessanitti kadhaabbachuu jiru bakka dhaabbatu kadeemu jiru deemaaf gaafadhu maaliifin deemu jira maal arkachuufiin deema maal godhuufiin dalagaa jechi maaliif jiru jireenya ilma namaa keessatti akka murteessaadha irra hedduun keenya nama gaafanna malee ifin gaafannu tanaaf obboleeyyan kiyya qaalii dhugaan rabbii tanaa takka beekaa jecha maaliif jiru kana gizee hundeef gaafadha maaliifin hojjedha maaliifin baradha maal godhuudhaaf maal waaniin hin godhinii fi milkaa'uu dadhabee qaceellotti dhagaya maalii fi maal jechi jiru kun yooniif ka adda nuun baane taane jireenyi keenya nuun galu dalagaa oolluus maallaqa yoo itti kennite kasaareeti bar nama nagargaaruun dhabee maaliifin kasaaree jeef hin gaafatu magaalaa dhabamee siinjaa maallaqa gadi bu'ee siinjaa jireenya akkasii miti hoggu lafarraa kaatu dura dhugaadha maallaqni nama ni barbaachisa namni nama ni barbaachisa achi booda hoo bakki itti gurguratanii fi bakki irraa bitatan illee nama ni barbaachisti garuu jechi maaliif juu hunda keessa yoo hin jiraanne taatu maallaqni maaliif na barbaachisa jiif gaafadhu obboleessa kiyya obboleettiiti harkite namni hoo maaliif na barbaachisa magaalaan hoo maaliif na barbaachisti eessarraa eessa deemuuf gizee hedduu bakki ilmi namaa itti shawwadamu bakka takkittii tana maal jaan amma keessattuu barattoota keenya kara hundaanuu ijoollee sooshaal miidiyaa irra jirtu kara dalagaa neennee sooshaal miidiyaa irraa maallaqa argachaa jiran namni eegaan sagantaan koottaati tiiktookis haa ta'u sooshaal miidiyaa keessan irraa maallaqa argadhaa jee isinitti hime namni maallaqa argachuu jalqabe nama 100 gahee jira duraan beekte akkanumatti taa'ee toggoo koottu jaan maaliif hin dhufu meeqa dalage nagarsiisi akkamittiin sossooka jaa jecha maaliif juu kana fudhatee hogguu mana damiinaa dhufe damiina maal hojjedheetiin maallaqa arkadhaa arkitanii jecha maal juu
maaliifiin hojjedhaas jala kaayyata jechuu wanni hojjettuuf jireenya firraa jijjiiruuf wanni ati hojjettu san teeknooloojiidha teeknooloojii sanoo eenyuun na barsiisa namaa si barsiisaa beek barsiisota keenyaatu dhufee isin barsiisee jireenya akkasii firraa jijjiiran naggada jirta maaliif naggadda eessa gahuudhaaf maaliin naggadde jechoonni kun gizee hedduu jechoota lallaafaa xixiqqaan of fakkaata yoo jechoonni xixiqqaan kun garuu jireenya keenya hin jijjiirre jireenya jijjiiruu hin dandeenyu tanaafuu yeroo hunda waan hin beekne irratti sadeeniin isin hime san irratti tadhumaa tana naa dhagayaa qabxii dhumaati qabxiileen tun beekumsa muuxannoo kutannoo sadeen kana yoo itti ida'attan waan hin beekin beekuuf yoo deemtan qaceelloon na dhagayaa waanii fi hin beekne san yoo muuxannoon qabaanne akkamitti muuxannoo harkadheef jijjiira yoo jetta yooniif kutannoo qabaattan jijjiiramuu ni dandeenya fakkeenya tokkoon isinitti hima hoottaa sooshaal miidiyaa irraa maallaqa harkadhaa mana damiinaatti isin hin jenne beekumsa sanii hin qabduumi hoottuu baradhu hiikkaan sanii beekumsa jechuu waggaa 12 waggaa 13 waggaa 14 waggaa 5 waggaa 6 barattuu miti ji'a 3 siigalee ji'a 3 hanga ji'a 5 ji'a 3 maallaqa harkachuu ni jalqabdi ijoolleen ji'a 3 gahin harkattee kun jechuun maal jechuudha beekumsa kaduraa beekumsa jenne kalamadaa muuxannoo damiina duuba ji'a 3 keessatti namoonni muuxannoo nu dura hedduu harkatanii akkami harkanna jettan akka itti muuxannoo san harkattanii isin garsiisna jechuu tadhumaa hoo are you committed ati kutataadha ati kutattuudha yoo kutannoo qabaatte waan san fiinxaan bahuu ni dandeessa viidiyoon kun nama hunda bira gahee namni hundi akka irraa jijjiiramu yoo isinitti tole nama hundaaf erga wanni as keessaa qorrama qabaattan yoo jiraatte immoo nu barreessa mana damiinaa galmooytanii immoo maallaqa dalagachuu hin irraanfatina yeroon maallaqaati nagayannaa jiraadha